kabajamuuf jaalatamuu maatii YouTube channel Furtuu App akkam jirtu nagaan koo kabajaaf jaalalaa bakka jettan hundumaatti isin haa ga'u jecha har'as barnoota murteessaa ta'ee fi baay'ee gaarii ta'e tokko isinii qabadhee dhufe hanga xumuraatti nu hordofaa like subscribe gochuu hin dagatin kallattumaan gara barnoota keenyatti waliin dabarra. Bilbilli isiniif bilbilamee yookiin namaaf bilbiltanii bakka wacaan jira daandii gubbaarraa sagalee konkolaataa dhaga'ama natti dhaga'amaa hin jiru jechuun isinirra hin jiraatu. Siitingii nama isin agarsiisu kana yoo sirreeffattan bilbilli keessan yeroo namaa dawwaltan yookiin namaa bilbiltan lafa kamillee yoo jiraattan walgahii keessa bakka wacaa daandii gubbaarra yoo jirtan illee sagalee keessan qofa fuudhee nama sanatti dhageessa. Siitingii kana sirreessuudhaaf siitingii bilbila keenya keessa seenna. Akkuma seenneen ol harkistanii yookiin gadi harkistanii sound and vibration kan jedhu barbaaddu. Sound and vibration kan jedhu barbaaddu. Kanaan booda keessa akkuma seentaniin ol harkistanii sound quality and effect kan jedhu irratti kliikii gootu. Sound quality and effect irratti kliikii gootu. Keessa akkuma seentaniin dull atoms kan jedhu kana irratti kliikii gootu. Cufaa yoo ta'ate banaa taasistu. Keessa seentu. Keessa seentaniin booda wantoota arfan kana isinii fida. Auto irra kan jiru kana voice kan jedhutti kliikii godhattu. Voice jala make voice loud and clearly jedha. Sagaleen kee ol ka'ee akkasumas qulqulluun namatti akka dhaga'amu jedha. Isarra kliikii godhattaniin booda keessaa baatu. Kanuma duwwaadha. Viidiyoo kana like gochuudhaan burota keessan biraan ga'a. Yeroo gaarii.